viidiyoo sirrii nama sirriif. Namoota biroo jibbuu malee of jaalachuun cubbuu ta'ee hin beeku. Namoota biroo tuffachuudha malee of kabajuun badii ta'ee hin beeku. Isin kan ofiif gootan malee wanti biraa kan alaa siniif cufu hin jiru. Yeroo hundaa of irraa eegalaa. Waa'ee keessan miirri gaariin akkasinitti dhagahamu yoo barbaadan of kunuunsa. Waa'ee keessan dhimma qabaadhaa. Ofii keessaniif jecha iddoo filatamaatti argama. Waan barbaadan argachuuf jecha karaa hin barbaanne irra darbuuf kutannoo fi jabeenya qabaadha. Yoo dhugumaan waa'ee keessan dhimma qabaattan jijjiirama keessan baay'istanii kan yaaddan yoo ta'e waa'ee namootaa itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisaatoo waa'ee jireenya keessanii itti gaafatamummaa fudhadhaa. Billaachi ofiifuu hin qabdu dhagaatti uwwistii hin ta'ina. Wantoota akkasiniif ta'an barbaadan kamiifuu ka'umsi sochii fi xaarii keessan. Balbala nama kamiirraayyuu hin dhaabbatinaa. Harka nama kamiirraayyuu hin eeginaa. Rabbi malee eenyuyyuu kadhachuun hin barbaachisu. Of irraa eegalaa. Namoota biratti gatii argachuu yoo barbaadan dursa ofiif isin gatii qabaadhaa. Namni kamuu akka isin kabajuuf dursa isin of kabajaa, of kabachiisa. Kabaja isin dursitanii ofiif hin kennine namoonni akka isiniif kennan hin eeginaa. Wanti hunduu harka keessan irra jira. Alaa hanga dhufutti eeguudhaan yeroo keessan hin fixinaa. Hanga isiniif galeen ofiif gaarii ta'a. Hanga hubattaniin ofiif oolmaa oolaa. Amma humna keessaniitti of kunuunsaa, ofiif dursa kennaa. Waa'ee jijjiirama keessanii yaadaa. Waa'ee jijjiirama namoota biroo sin hin galchu. Dhimma keessan miti. Of baraarimmaan yoo of jijjiirte waan baay'eetu jijjiirama. Warra si jaalataniifis warra jaalattuufis ni taata. Xiyyaara keessatti dhageecherta yoo ta'e ergaan dura darbu hoostasittiin akkana jetti. Balaan yoo mudate, rakkoon wayii yoo uumame hundi keessanuu beeltii keessan jabeessaa. Oksijiniin fuuldura keessan jira, kaasatu fayyadamaa. Nama kamiifuu osoo hin kennin ofii keessaniif arganuu qabduu jetti. Maaliif sitti fakkaata? Namni ofiif hin taane eenyufuu hin ta'u. Argitee gaafa ati of jijjiirte, gaafa gara kee laaluu eegalte wanti hunduu eegedha. Si booda yaa'ee dhufa. Milkiin eegedha, qarshiin eegedha, wanti biroos qabeenyis eegedha. Duraati jijjiirame. Waa'ee waan biroo hin dhiphatin. Biyyatoo akkamitti jijjiiruu hin jedhin. Of gowwoomsaati jirta. Ofii koo akkamitti of jijjiiru jedhi. Kaampaaniin meeshaa oomishu tokko dhiphachuu kan qabu akkamitti kwaalitii oomisha isaa akka dabalu. Bilbilli harka keenya irra jiru guyyaa guyyaan guddachaati jira. Jijjiiramaati jira. Kanaafuu yeroo hundaa gurgurtaa qaba. Ati meeshaa miti kan oomishuu qabdu. Ati of oomishuudha kan qabdu. Of guddisuudha kan qabdu. Gatiin kee gaafa dabalu, ati gaafa dabaltu mindaan kee ni dabala. Galiin kee ni dabala. Maaliif? Sababni isaa gatiin kee dabaleera. Gatiin kee achuma yoo ta'e mindeeffamaa taate hafta. Waan wal fakkaatu argachaa itti fufta. Achumatti hafta. Kanaafuu dursa of jijjiiri. Iddoon ofiif qabdan yoo jijjiiramu naannoon keessan hunduu ni jijjiirama. Namoota sin fayyadan harkisuu jalqabdu zan nama barbaadamaa fi barbaachisaa taata. Namni kamuu waan barbaadu yoo siif godhuu dide ati ofiif waan dandeechuu hundaa gochuu kee mirkaneeffadhu. Namni kamuu sadarkaa barbaaduun kabajaa fi iddoo barbaadu siif kennuu yoo baate waa'ee ofiif kabajaa fi iddoo kennuu kee hubadhu. Ati waan ofiif gochuu dandeechuu namoota biroo irraa maaliif eegdaa? Eeyyen osoo namoonni si gargaaranii si deeggaranii gaariidha. Garuu ati of gargaaruun of deeggaruun bu'aa fiduu caalaa bu'aa siif fiduu hin danda'an. Namoonni beektu hunduu faallaa kee ta'anii ati qofti deeggaraa kee taatee waan itti amantisaniif hanga xumuraatti yoo deemte hanga xumuraatti falmachuu yoo dandeeche warra faallaa kee ta'an sana hunda deeggaraa kee taasisuu irraa kan si dhorku hin jiru. Yoo akkas goote Toomaas Ediisan fakkaatta. Ofii kee irratti hojjechuun wanti fooyya'aa ta'e akkasiif malu hundatti agarsiisi. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan hanga wal agarruutti nagaan naaf tura. Baay.